namni hedduun kanattiin kan asuun asiinis na jabaan dubbattu maal goona asu. Ramne manni fagoodha. Na dhagaye. Siin daga manni fagoodha. Nama hedduun na bilbilaa sheerna godhaa ani rafuun ture ammaan lideen ka'uun ammaan harkee. Telefoona na jalaan kaastu eegara bibareetiin bilbilu jira. Mana Ese jirtaa sun? Yaa Rabbi gargaara. Siin dhagaa dhiisan. Ibi maki yesini roba, kota jamesete sudah yala bukan kamu ada. Kau ibi maki yargum gabada, ni bocil aja tadi. Itu fakuyat, di onjur walai. Kadang gubade, kadang gubad cumte. Ini si gabad cita ni gabad dari. Asu nama jalan tempat tu, jalan tempat doa. Rame, emang lihat tu bila kena. Rame nama sekali tu wali, yo be, nama sekali tu wali. Jadi asu nanda guys, asu ni lah tu berdu. Asu, mana kita ada asu? Asu ke? Serabas TV, buka tu gambar ni lah. Asu. Entahlah. Jadi ada apa tu kata? Nada kau cerita asu. Sagale ni le sebra jurabar ali sagale nak kau sebra jur. Sagale roba jira sebra. Roba cuy sagale kor. Ya roba jira roba kaisa jira. Okay, mesti kita nama pada namni cerita namni kerja atas berada namni aku berada dokter dia nya kan nanti. Semua kena jano ti dubian akan tanya tadi ti. Namni cerita atas. Daka ti apa? Mesti yo ada guys asu ada berdu. Rakon cerita ni dapat. Wani bercakap tu ni kurti. Asu dokter asir media kerana boleh simpan baju. Wani tu konfirmasi sih itu. Yo orang tu buat kerana biasa gammachi senale, wan tu kefaidan ka buat media dufte boleh. Nada guys, mati ter chorar kaisin, namanya asir selalu, mati selalu, family selalu. Asu ada berdu atil Islamati, itu batebi. Media tu albate, media tu himboin, wan kana adang godatil police. Wanda konfirmata itu. Wanni addunyaa Akka aadaa isin taane isin garsiisa aadaa isin taatu. Amma na dhagaye waan isin jiru. Aadaa isin taatu wallahi. Jireenya kanaa boqotaa jiraachuu deemuu naawii wajjin gubaduu. Namni hundinuu natti Asu nama dhagaye nama guddaa si taasoo jira. Ati ilmoo islaamaati. Namni lubbuu fi miidhuu miti miidiyaa irratti boo'uun kun sin eeyyamamu. Waan tokko lubbuu ta'ee fi hin godhin dararaa asirratti dararamtu irratti boodi dararamtu irra badduudha. Lubbuu ta'e waan takkaan godhaa gogattee ni hunniyyatin ni huyyaadin. Ammoo rakkinni addunyaa tanaa kan dabarre hin jiru. Yeroo ammaan tanaa ka nama gargaaru dhabee ala daandii irra rafuus namaa beeku nama muka keetiiti. Ka waan takka waan nyaatu dhabee yeroo ammaan tanaa tana bakka ol seenu dhabee akka hin taane jirus ilma namaati nama muka keetii baay'ee sagalee dhalate. Rakkina addunyaa xiqqoo tanaatiif jettee waan hin taane hojjetin hidhamee jira. Yoo miidiyaa kanarra yoo teesse taphadhu booyetana dhaabi. Ana alaan jira bakka hin taane osoo hin jiruutiin seene. Dalaga isaa meessu asuu teenya please. Nulleen dararin ifilleen dararin. Dhageessee namni si daawwatu dilli kun dararamu jirra si wajjin. Ammoo ati
ilmoo nama diin qaburra dhalate nama amantaa islaamaa qaburra dhalate waan lubbuu fi if miidhuu hin yaadu namni islaamaa rakkina feete keessattuu jechuudha jallaa fedhe yoo ta'e dhageessanii yoo jallina fedhatee yoo rakkoo fedhe qabaate namni islaamaa ni obsa malee lubbuu ofiitti hin gamu ansidhaan madheetiin jira miidiyaa kanarra viidiyoo ta'e manadhu akka duraan bashannantu bashannanii dhageesse rakkoon hin dabarre hin jirtu rakkoon addunyaa tamuu ni dabarti Natti ammattee damuu diddee rakkoo natti ni dabarti guyyaa rabbuun jeetuun gahin ni dabarti obsi sitti meetiin jiraasu please gama qalbii ta'e deebi rakaa lama salaati rabbi du'aa godhan rakaa lama salaati bakka asirraa boochu kana uduu dhuu rakaa lama salaati rabbi qajeelaa harka ol qabadhu namni sittaasa waan namni sitti dubbatu dhaga'e nuunillee yeroo hunda sittaasofnaan nu dhaga'uu hin dandeessu namootuma kabaju yoo jiraate dhagahe akkas taate furmaannati fidduu hin jiru namni kamuu dhukkuba keessa isaanii waan dhukkubsata keessaa wanta dhalaa hogguu taatu fatanaan qormaanni sitti heddummatti kan eenyuyyuu ni beeknaa jiruu baqaa keessatti wanti garaagaraa nama mudachuu danda'a so namni si hubachuu dhiisuus hin danda'a namas dhabuu dandeessa garuu ammoo ati kan jiraattu ofii keeti ofitti aansitee faamilii keetiif jiraatti si galee wantoota kana yaaddee inumayyuu intala musliimaa taate waanuma akka kanaa yaaduun iyyuu ati waan biraadha kun so asirra dhuftee boossee namni har'a abshir siin jedhee akkasuma galstii ol seenne sitti gocnee deemna malee bu'aa nu sii buusnu hin jiru boris yoo ta'e ofii keerratti waan tokko gootee wii mucaan sun hin deemtannee guyyaa lama didichinee dhiisna malee bu'aa nu sii buusnu tokkos hin jiru garuu kan miidhamu eenyu tokkoffaa si'i lammaffaarratti maatii warra si dhalanii si guddisanii asiin si ga'anii jechuudha. Si galeeramte ati nama kutaa lakkaa'eedha hamma ta'e baratteetta yaada dadhabaa akkasii osoo fayyaa guutuu qabdu kan yeroo kanatti mana yaalaa ciisee maallaqaan afuura baafachaa jiru meeqatu jira si galee kana yaaddoo fi keeti ati intala ganaa dargaggeettii carraa meeqa qabdu abdii meeqnas duraa ifaa jiru yaada kanaaf iddee sooshaal miidiyaa irratti boossee maraattee namni sooshaal miidiyaa daran si maraacha daran akkati waan kanatti jabaattu si godha haasawni isaa namni si hubatu hin jiru kanaaf jettee akkas taati saniif jettee akkas taati jedheenumaayyuu maqaasii kennee itti si jabeessa malee namni keessa keessii beeku hin jiru. Namni peenii kee dhukkuba keessanaa fiil godhu hin jiru akka keetti. Nu dhukkubsattaa dhukkuba ni qabdaa keessa kee rakkoo ni qabdaa ciniinnadhu waan hin dabarre hin jiru. Fayyaa ni qabdaa hiriyoota ni qabdaa obbolaa ni qabdaa like share godhiif namoota share gochuu barbaaddu private godhadhu asirra dhuftee furmaanni tokko hin jiru. Boris dhuftee boos asirra dhuftee boos seen amala siin jedhu amaluma ishee boos siin jedhu. Si galeeramte yoo hin dhageessa ta'e anna dhageessaaf sitti maan jiru ayinoo gar tokkoon fuutee gar tokkoon akkati gadi naqxu garuu immoo furmaata miti. Jiraachuun barbaadu maal ofii keetiif jiraatta baay'isee nama sooshaal miidiyaa guyyaa lama qofa si duuka wacaa ittiin fooloo isaa vaayiraalii isaa guddifatee san booda namni quba si qabu hin jiru. Boonii yaadatamte amma boonii namni quba qabu hin jiru. Eengaddoo fajjeesta jechuudha. So waan akka kanaa yaaduunis akkas ta'uunis irraa hin eegamu ati daa'ima miti nama guddoodha. Rakkoon dilas kanatti murtee gootu si hubachuu dadhabee miti kanaa ol dhukkubsannan keessaayyuu dubartiin dhukkuba kanaa ol qabdi keessa isheetti kara garagaraan miidhamti kara garagaraan qoramti so namni inni ciniinnataa bor guyyaa biraatisa jedhu tasfaadhaan deemta ati immoo mucaa ganaa dargaggeettii kolfituu taphattuu nama hundi si jaallata wanti akka kana gootuu furmaata miti kun eenyuyyuu sirrifatu asirratti dhiisnennee emoojii dhumaan si duuka boonya malee wanti nu siif hinnu tokko hin jiru. Meerraan kaleessa jalqabde miti boo maal argatte furmaata argatteetta humaayyuun argan just kun akkasuma nama 200 dhufanii maal taatedhanii riikaardii si godhatanii ol baanisitti waccinee deemnaa jechuudha. Kanaaf kun furmaata miti anaan na dhaga'isin jechuu koo miti dhaga'uuf dhiisuun tinikee dhagaru namooti sinarra jaboo immoo sirrammoo sitti aananu anarrammoo sitti aananu sitti haasa'u jiru nama dhaga'i mataan jabaatiin. Guyyaa kee dabruutiti natti ulfaate.
humnati yaa ol ta'e guyyaan kiyya oobarnatti ta'e guyyaan du'aallee namatti dhalaa ayyaanarraa fagaate laalaan keessa jiru sakkeessaa silaana fudhate dasna jaa Oson arguu akkana mana garree oson arguu akkana mana garree oson dhaga'u akkana man dhageenye oson laalu akkana man hin arginetti jiraadha. Alhamdulillah ala kulli hal. Jireenya gadadoodha. Jireenya gadadoo. Jireenya gaxaantii. Jireenya namni hundinuu na taphatu. Garuu maali ni beektanii wanni ajaa'iba natti ta'u. Shamarran teenya. Yeroo namni tokko bo'u, yeroo namni tokko gadditti dhaga'amu, yeroo namni tokko mataan isaa gaccamu, yeroo natti bohaartan. Kanatti guyyaan sheenaa isinitti ta'uu ni dhufa. Wallahi ni dhufa guyyaa sheenaa isinitti ta'u. Mataa ol qabadheeti jiraachuun isinitti ulfaatee miti. Mataa ol qabadhee jiraachuun isinitti ulfaateesa. Ani hiriyaati yaa wajji gammadee qofaluun isinitti ulfaateesa. Guyyaan irra namni irra jireenya kiyya kanatti gammachuu qabdan taphattan qofaltan guyyaan isinii itti gadditan ni dhufa wallaahi guyyaan itti sheenottan fagoon jiru dhiyoo jira fagoon jiru fagootti na eeggatina yeroo fudhatanirra malee ni dhufa. Asuu Ini gammadanii jiraattan namni onneen isa laaftu aaru namti isaa akkuma kiyyaa onnee qulqulluu qabaatu namatti dhiyaatu toota na qaba namni guyyaan hiyani gaa'usa tarabbiin irraa magaltu anaa ifirraa gabaabseetiin garsiisa gammadanii jiraattanii Ini jalan. Asu. Halo, yo. Fakenya asuni bilbilati bilbilena jalan khas. Ay jalana. Senato beta. Jalala hojjeste senato barbaade mo mal nu galche rakkina kaytu nu galle. Hawan bochu bimbeene urgo mal isla. Nama Wallahi ana jalatu kana mati warate mo. Ruma jaalala wayna fakkaata garuu ani hin beeku gaa eenyu abadi josan Nama isin jalatu ni fuudhe agbitona. Ni garin ne alaw. Wallahi isin jebar.
Ay deemee amma ni si barbaadu deemu. Wallaan waan kana sanaa hin beeku an poostuu mashiina irratti babarreessee maxxan surraan jedhe malee wallaan hin beeku an. Share goda የምናውቀው ሰው ነው ሀቢቢ ሼር ጎዳ አይረሜ بالبلا يدون بالبلا ما جرى والقبان بالبلا يدون إني سكينة جاي ما لا أقول نرجو تبى بيشيت وانو في مناني بيكتامي وانو فيني بيكتي مناسي ما قلت وانو في أنا في وانو في ولا لا قلت ميت لينا بواجرني نتوركين أبو سينو بواجرني warri kaayiroo kabira jirtan kun maal eegdanii miti kanaan hin gargaarre hundi mana waliin beeku bar muraade maal bira daytanii dubbisnee muraade namni hundi lafatti quba waliin qabu bar maa yoo kiyya warra kaayirooti miti telefoon waliin qabdanii abbaa keenya tokkooti namu goda namu boolla qotatee tulaatti tumuu jira maal qaba osoo isin jirtanii mitoon akkanatti ofiin ajjeefaa jirti at least yeroo kana yoo bira dhaabbanne yeroo kan bira dhaabbachuu feetan ramme deemaa bira dhaqamne jechaana nama deemutti hin jira bar ganda isiin natti himanii gamas hin deemu jira kun waan ofeessa jirtan waan sin jettu ramme na fuutee dadhee sossobdee na nyaachuu fi waliin dhaqnaa siin jettu. Jinniin si nyaattu nyaadhami yaa darbee waan asiin haasawachuu laal. Bakkuma nyaataa jirti isiin. Simi ganamaa galgala bakkuma nyaataa jirti haati faatee tunis waa cabne. Wallahi rammee dhaqe mana yaafadhu amma na siillee hin beeku dalagaa jira silaayyuu mana hin jiru. Ana amma mana waan ofii nan beeka wallaahi amma galte reefu. Fresh gana. Fresh. Waan ofii na bira galti baar. Nu amma namni gariin wal bira jirra garuu kan asuu kana beeku garuu numa bira mana naannoo mana fatiyaasan mana fatiyaa durii. Arba'inuma ta'ee mana naannoo mana fatiyaasan akkasiidha jedhu dhagayeera. Nan beeka barurgoo nan beeka garuu kophaan deemamu eenyu fudhadhamee natti andi soo tokko miti. Urjii gaaratti dawaawwalu. Are dawuu sheer godhaa nama fidaa bal'aa taati. Urjii haadha faate yookaan